Uumama ganamaa amantii musliimaa niin balleessa jee walus wareegamaa anaattiisa jee waadaa galee mootichi alamaa kanaafuu muslimni irra wareegamaa nuuf beekuun dirqamaa kanaafuu muslimni irra wareegamaa nuuf beekuun dirqamaa. Islaama ummata koo hawaasaa beekamaa bifti gargar taatus yaanni isaa yoomuu tokkichuma hafa fagaannullee biyyarraayi gariin ilma namaa shoorar keessaa jechuun maqaan keessan maaliif moggaafama islaama jechuunu hiikaan isaa nagaayaan beekama isintu gootota diintu qabnaan hin gootan dhiifama yoomuu akkasuma isintu gootota diintu qabnaan hin gootan dhiifama yoomuu akkasuma. Seenaa ajaa'ibaa takka ture warra zabanaati shaamarran nablamaa Paakistaanii lammummaan isiiti lubbuu isaanii qaalii lakkisanii diin islaama irratti farra islaamummaa kan hogganu biyya Norweeyitti quraana Haaliqaa gubee deema adda baabayitti konkolaataa isaa rukutanii yeruma isaanitti isaaf gaareessaati konkolaataa isaa rukutanii yeruma isaanitti isaaf gaareessaati. Suumeyyotaaf bilaalonni martuu kan naadaa geessanii kan rabbiin siin faadhee guyyaa irraa kan har'aan keessanii meeqaatamtuu deemee isin biraa shariikni keessanii barnoota haa ta'u hoggayyumaa baruujiin keessanii faana sahaboota deemuun keessan kunu akkasiini maqaama gaafachuudhaanii miti hojii gaggaariini gaaf tokko Aliyyiin Abii Xaalib dhagahi waan hojjete looluma keessatti dubbii tana bakkitti hojjete osoo lolaa jiru kafirticha seefiin harkaa buute namtichi ni saaree itti tufnaan Aliyyiin dhaabbate maal wanni dhaabbattuuf nan ajjeeftu jechuudhaan gaafate ajaa'ibsiifate maal wanni dhaabbattuuf nan ajjeeftu jechuudhaan gaafate ajaa'ibsiifate. Yaa Rahman yaa Rahiim kan namayyuu yaa Muusaa ni fanne haajaa teenya maraa xiqqoo guddoodhaa sitti himanne haala keenya laaltee dilii teenya akka hin miidhamne umrii nu dheeressi waliin nu deebisi akka waliin dhabne xiqqaa guddan jenne umrii nu dheeressi waliin nu deebisi akka waliin dhabne xiqqaa guddan jenne. Uumama ganamaa amantii musliimaa niin balleessa jee walus wareegamaa anaattiisa jee waadaa galee mootichi alamaa kanaafuu muslimni irra wareegamaa nuuf beekuun dirqamaa kanaafuu muslimni irra wareegamaa nuuf beekuun dirqamaa. Haadhaan marfaas numa beeytan isiin shaamarranii irra jilbiiffatee kafirtichi isii gaafannaanii fuula isaatti tuftee deebii gooteef gaafii isaa sanii rabbii tokko malee hin beekuwan fidaa waan fiddanii jechuudhaan Sumeeyyaa waraanamtee nurraa godaananii ahii goonnisanii jechuudhaan Sumeeyyaa waraanamtee nurraa godaananii ahii goonnisanii. Yaa shamarran irraa waliin jirru fuula dachiitirraa mee nuti yoo seenaa gaarii silaa hordofaa jirra quraana hadiisaa hordofuudha hubadhu kee jarraan malee sin fayyadu gaafatamuun fuula Facebook irraa ammas TikTok irraa malee sin fayyadu gaafatamuun fuula Facebook irraa ammas TikTok irraa.
Aliyin ijee yeroo duraa ani lolufanii Rabbiif taatu malee loluun fadhu ilma namaatiin inni itti tufnaan artee jeefte naan ja'a rabbiini malee naafi miti jechuu sodaannaani dhaabbadhee baranii malee naafi miti jechuu sodaannaani dhaabbadhee baranii. Sheekan keenya bartii galatoomaa kan lafaatanii roobaaduun jannee mindaa malee kan nu barsiiftanii rakkoo teenya maraa nuuf obsitan nu gammachiiftanii sammuu duniyaadhaan iraaramtee nurraa jijjiirtanii imaanaan nu iftee har'a hunoo jannata haa ta'u galaanni keessanii imaanaan nu iftee har'a hunoo jannata haa ta'u galaanni keessanii. Uumama magaanamaa amantii musliimaa niin balleessa jee godhus wareegamaa anaatti sadee waadaa galee mootichi alamaa kanaafuu muslimni irra wareegamaa nuuf beekuun dirqamaa kanaafuu muslimni irra wareegamaa nuuf beekuun dirqamaa. Uumama magaanamaa amantii musliimaa niin balleessa